Andu alam torbaan takka dura akka xiyyiitiin yaalina jecha irratti godhamee wanta kana namoonni quban qabne baay'eetu jira jechuudha. Yaalina jecha torbaan takka dura itti dhukaafamee akka inni rabbi lubbuun kana hunda dhaggeeffachuu barbaada. Obsaan dhaggeeffadha. Obsaan dhaggeeffadha. Osoo jarjartanii komentiin barre obsaan dhaggeeffadha. Daqiiqaa 10 takkarraa eegalee haga daqiiqaa 23tti waa'ee kana anaa miti ka dubbatu. Hiriyaa artist Andu'aalam Gosaa hiriyaa haadha mana Qananii Andu'aalam Gosaati. Nami viidiyoo kana yookaan ammoo sagalee kana dubbatu jechuudha. Maal jetti warra agartee guyyarraa jireenya namuuyyuu waliin jiraata. Nama ollaa kan guyyarraa waliin buna dhaabatanii laanchii qursii maalii wajjin nyaatanii dhuganii jechuudha. Kan akka gaariitti wal beekan. So maal dabarsitatti namoonni yaada garagaraa miidiyaa hawaasaa kanarratti kennaa jira osoo agartee wanni qabatamaa takka gadi hin bahin. Ishiin ammoo waan xiqqoo tokkoon agartee nama amansiisaa waan agartee nama amansiisaa. Andu'aalam torbaan takka dura akka xiyyiitiin yaalina jecha irratti godhamee wanta kana namoonni quban qabne baay'eetu jira jechuudha. Yaalina jecha torbaan takka dura itti dhukaafamee akka inni rabbi lubbuun kana hunda dhaggeeffachuu barbaada. Obsaan dhaggeeffadha. Obsaan dhaggeeffadha. Osoo jarjartanii komentiin barre obsaan dhaggeeffadha. Daqiiqaa 10 takkarraa eegalee haga daqiiqaa 23tti waa'ee kanaa ifatti mucayyoon dubbattee jirti jechuudha. Viidiyoo kana walii qooda qaama dhimmi ilaallatullee biraan ga'a. Namni akkas godhee maal akkas godhee Andu'aalam immoo nama isii ajjeesee darbuu miti. Sokondii tokkoofillee isii rifachiisuu miti. Namni kamuu immoo beekuu dandeessanii Andu'aalam ilma dubartiin deessee dubartiin guddiftee dubartiin iddoo kanaan isa geette tokkodha. Kanaafiyyuu dhiibbaadhaaf just maybe Andu'aalam ol ka'eedhaaf dhiibbaan jiru. Beekna nu baay'ee artistoota duuba ta'anii namoota dhageettii qabaniin ergaa isaanii ergaa badaa dabarfatan tokkoon beekna nu baay'ee beekan. Kanaafi wanta baay'ee garuu otoo akkanatti haasa'amuu baatee baay'ee natti tola. Iddoo du'aa san Andu'aalam maniidhaa jira. Moo iddoo kana yoo jiraatte dhaga'uu dandeessa moo jirta yaa. Innaa eenyu jira mee natti mi gaafa nuti seennu koo gaafa nu deemnu nama 3 fi reeffatu mana jira. Nama 10 yookiin nama 11 iddoo san jira guyyaa guutuu. Artistiin hundii fi namni hundi isaa ka akkanatti miidiyaarraa girrisee haasa'u kun hundi iddoo sammaa dhaqee dhaabbatee maatiin Andu'aalam yookiin immoo mucattiin kun maatii Andu'aalamii maatiin isii maatii isaati maaliif dhaabbatanii iddoo sanitti taaziyaa kana maaliif hin taasisnes akka seeratti nuti Oromoodha miti wal qabna nuti wal bira dhaabbanna miti model maaf hin taasisin maaf kijibu model asama akka walitti dhiyeenya qabdu akka dubbattutti okay du'a intala kanaa dhageesse akkuma dhageessanii gara sanitti deemtanii gara sanitti gaafa deemtanii maal argitanne achirraa nutti eenyutu achi dhufe. Namoonni tokko dhugaadha namoonni tokko dhufanii jiran deemanii reeffa geggeessanii jiran milinik yeroo jirru milinikitti artistoota baay'ee jira even Galaanaan faanis jiranii jiru artistoonni baay'een gara sulultaa yeroo deemnu garuu namoota qubaan lakka amantu gara sulultaan wajjin deeme daqiiqaa 10 achi dhaabbanne immoo si argeen jira dhumarra jechuudhaani. Yeroon ba'u sa'a 11tti haadha manaa leencoo wajjin yeroon ba'u si argeetiin jira namni tokko achi dhaabbanne daqiiqaa 10 achi dhaabbanne kanaaf immoo eenyu argite? Mo'a jecha mo'a turaalatu ture yaa. Yaa mo'a achi ture mo'aan achi ture even Maqdas dubbisee dhumarra baqqaa deebi'aa haala itti jiru itti himee yeroon darbu moo achi jira namni tokko artistiin tokko iddoo sana hin jiru artistii miti namootummaan normaaliin iddoo sana hin jiran jechuudha namni hin jiru iddoo sana. Okay galata. Model sena beektamoo. Arruma nambeeka wallaanis nambeeka har'a qaamaan argeen ture dubbisnee dhumarratti obboleettii Andu'aalam kan hidhamte jedhan sana wajjin gaafa namoonni muraasni marii taasisan dhumarratti keessumaa Tiiqaa Tafarii kan namoonni yaadadhu namoonni baay'een isaanii akkuma isheen jette dhugaa dubbachuu fi wanti baay'ee na gaddisiise du'a ishee caala reef ishee kabaja dhabuudha. Namoonni daqiiqaa 20 bakka sana dhaaban. Taatee sana gidduutti artistoonni keenya baay'een yeroo walitti mufatanii fi yeroo yaada garaagaraa keessa galan taajabaan ture. Namni hundumtiyyuu makiinaa sakaasii yeroo fiiguun arge dhumarra kan baate haadha manaa Haceedha. Haadha manaa caalaa bultumee ture. So itti qaadha natti fakkaata namni xumura anduma baasiin bahee akka carraa sana boodadha anis bakka konkolaataa dhaabnee riyaan sana sinii kaase kan diizaayinara
Lamman isaanii iyyuu taatee wajjin kan dhufnes baanii gara mana keenya qajeelinu tullee jechuudha. So gaafa deemnu naannoo sana namnuun turre jechuun hin danda'ama. Namni qubaan lakkaa'amu 3-4-5 caala yookiin ollaa obboleettii qananii kan ta'an haadholii muraasarraa kan hafan jechuudha. Kanaafuu artistoonni Oromoo reeffa waliin hin deemne jechaadha. Hin deemne jechuun dandeenyu Andu'aalem akkuma silasi kaasne Andu'aalem ganama tuma achi mana yaalaa jiranidha kan inni qabamee gara sana deeme. So sana booda garuu Minilikiin namoonni baay'een dhufaniiru. Miniliki kan ka'anii gara sulultaa deeman ijoollee tiiktookkeroonni baay'een hiriyoottan sheddanuutu turan. Xiqqoodha jechuun hin danda'amu cubbuudha. Garuu artistoonni gurguddoo nuti lakkaa'uu dandeenyu annaman argee hoosni kaasee Galaanaan Jakootiin argee tiikaadha kan inni Jakootiin argee namoonni sooshaal miidiyaa kanarratti. Ani sululta deeman reeffa fuudhanii sulultaan deeman. Yaa isuma siin jechaadha wanti ramman sii kaasee kun bakka sana deeman jiran kanneen akka Gammadaa fa'aa, Gammadaa Olaanaa fa'aa, kanneen akka Obsaa fa'aa. Gammadaan nama miidiyaa hojjetu. Anyways. Namoota miidiyaa sii kaasee yaa nama. Sana dalam sikasuu barbaadamu sila yaa. Asa mucala mutu dhuguma Oromoo ani baay'ee waan gadda dhugaa waaqayyoon siin jedha. Ani mucaan kun amma namni negatiiviin ishee kaasaa ture ani amma ishee beekuttis ni kaaseera. Mucaa malqabeetti dhugaa dubbiin arrabni ishee nama hin quunne gaafa dubbattu akkaataatti dubbattu Oromoo urgooftu. Ani toon du'een jedhe fi toon du'ee jedheen ofii ko guyyaatti dhaabadhe yaadedha. So bakka sana namoonni online irra keessumaan mukoota nama maqaa namaatuun eelleenitti tola dhugaa rabbiidha. Namoonni abaluuta akkas godhe akka abaluu fitu hidhamee akkas ta'e jedhaman baay'een isaanii namoonni keessumaa sooshaal miidiyaa kanarratti influencer ta'an namoonni hordoftoota hedduu qaban bakka sana hin turre mana taa'aniitu oduu burcaa oolan. Okay, artistoonni Oromoo tokko maal jechaa turanii eessatti jaalala beekaa Andu'aalem jechuu isaaniiti. Eessatti jaalala beekaa farsoo dhuguu malee akka waan iccitii beekanitti dubbatanii jechaadha. So ala amma model seenaan jirtu model seenaan ala caalmaa maatii ta'uu dandeessi. Al tokko maatii ta'uu dandeessi. Moo yeroo tokko jalqabumayyuu artistiin Oromoo haayilaayitii Andu'aalem irraa haasa'u malee yeroo miidiyaa irraa yookiin kilabitti yookiin hojii isaa kan dinqisiifachuu barbaades kan waanyes akkuma waanyetti ta'ee haa jiraatu malee kan Andu'aalemitti dhiyaate Andu'aalem wajjin oolee bulu kami dhimma hojiitiin madirakii irratti artistoota baay'eedhaan dhugama Andu'aalem wajjin mul'ata. Saniin duubatti immootu wanti jireenya dhuunfaa Andu'aalem keessatti kamtu seenee jaalala beeka jibba beeka eenyutu beeka dhugaa dubbachuu fi akkuma reefu siin jedhe mucaa artist Ramadaan Cimeessaa mucaa jedhamu mee maali madli mucaa jedhu sirba ka sirbe mucaa sana Dinqaa Huseen kan jedhamu warra jaalala sirbe ana yeroo baay'ee deddeebinee iddoo sanitti mana isaattis kan wal arginu jara kana gaddaaf gammachuu Andu'aalemitti yeroo baay'ee deddeebinee kan bira dhaaban nama meeqamma guyyaa darbe keessan artistii guddaa jedhamu meeqaaf bilbileef even video Galaana irratti hojjedhe amma baasee isinii laxafa private gootu kan jedhametu jira koottaa gaafadha dhimmi akkanaa galee jira galteen akkanaa galee jira mucaa kana lubbuudhaan dhabna koottaa haafurru jedhee ani artistii meeqatti bilbilee jira Taaddalaa Gammachuus ta'ee Qamarii fi akkasuma namoota baay'ee maqaa dha'uu danda'a warra yeroo kan bilbila isaanii hin kaafne teekstiidhaan ergee fi warra wanta hunda argee jira siigalee jira kanaafuu ani hin beeku bicha waa'ee artistii Oromoo kun garuu hololli akkanaa kun hamma yoomitti model bilbila keessan na barreessi ati biyya keessa erta ምናምን kamu yo jira yan dhugaa dubbachuu irraa osoo dubbadhu yoo du'e laal xiqqoo mallee hin galu acaalu nama dhabuun barbaannu. Yaa maaliif